جراتان إسين كرا كمينو أكمينام تم برباد تون اللي إسين اللي كرا كمينو نما أكميتم برباد أما أسمك جباب ساتي لما ميديا الرا لما براغون النت أوانو في اللي دبي اللي ولما نكناتي إن شاء الله وان مي يصير بي تليفون بالبلاد في قافته الدبا فته ورا كانت اللي بالبلاد لا كوب سفرته مجيور راشد اللي لا كوب سنقبوانين مجار رايو فته ادام با فته لچو إموتاته زوميتاته ولفده وان جرتو إن شاء الله نما مكته وفي يوفته أكا غرغوري أكا نالستونين فتا فيتو بيجقوفا نسين بيتسا أمان حقا كرا بين أول قادم باسنا دم جولتنا أنا كبجاب جالا نسين غافت Galatoomaa ustaaza keenya wallahi dubbii dhugaati akkasumatti keessaan fixuudha wanni kun asumarratti osoo dhaabbatee wanni isiidhaa illee dhiisii jedhaa jirruu fi tuffadhu wanni dhiisii nu jennuu fi dhiisii bichaa osoo hin taane arraba kana asuma gubbatti osoo wal dhiistanii keessaan fixanii amma kalee asliin baatee dhimma kanarraan dubbattu waa tufaate inka kadhaanu hagan ambira dubbate wallahi isiinuu naman dubbeetan ustaaza yoo waa isinii gala akkasiin dubbanne utuma isiin gaafanne waadaa isinii gala خلاص نقول سنوات في سكة أجر نموتي أنا تيوفي ما نما بيقول تكاسنوات حبيبي abdii kingi takkana kennime ustaada dubbiin kenna akka aadaa oromootti naa kennaa jedhanii dubbiin kenninuun hin jirtu ni kenninaaf waa hunda wajjin kenninaafi akka aadaa namatti nam tokko ulamaa qabaachuun kunuu kabajaadha ulamaa kabajuun immoo ulfina guddaadha manguddoo barbaaduun immoo rakkina furachuudha rakkina san argitee kan miidhames kan nama miidhellee akka argitee dhugaan isaa baatuuf wanni namni barbaadu fakkeenya was gubbaa teennee aga duraa sonu san ashiita arrabsinee hamzaa ol kaasutti hin jirru waan ofiitti dubbannee hamzaa xiqqeessaa hin jirru garuu akka ilma namaatitti akka argitee namummatti waan ummanni oromoo kabajaa qabu tokkotu jira kabajaa san xiqqoo ummanni ollaana jiru kun yoo walitti bu'u cabsa wanni sun dogoggora haala amma nu keessa jirutti haala biraa keessa jirra malee haala xiqqoolee sammuu akkanaa kanaan miti akka nama manguddoo hin qabne akka nama sheeka hin qabne akka nama ulamaa hin qabne akka nama dhugaa namaa baasuu hin dandeenyetti wal xiqqeessinu namatti dhagama hamzaanii akka dubbii itti kenninutti hamzaan nurraa haa qabamu hamzaan nurraa argitee haa adabamu inni kun soddaadha intala oromoo takka walitti qabee walitti buusuu hin qabu dubbii fudhadha haqaan laala ammoo haqaan laalatiiti dubartoota hundaayyuu hamzaan abbaa manaa ta'ee hutubaa ta'ee yoo hin jabaatin yoo mana qabatee hin dhaabbatin yoo garaagaraa kadaa qutaate nama wal fichisiisa hamzaan wani nu orgaqee tati ijoolleen as keessa jirtu ijoolleen afran qallollee xiqqoo ammaanuu waa barru wayii argee ture akka nama gandaan nu haasofnitu akka ta'e hamzaan ganda keenya oromoodha ilma oromooti arsiidha harargeedha booranaa ilmaan oromoo tokkooti diina kennaa miti warri akkasitti afarsuu barbaaddan miidiyaa gubbatti garuu jabaachuu qabaadha akka ilma dhiiratti ka'an jedhuun jabaachuu qaba ijoollee obboleen tiyya fuudhuu rakkina hin qabu baga fuudhee jabaachuu qaba walitti buusuu hin qabudha kanu jechaa jirru sheeka kennanii wanni ani sheekota kaayiroo keessa jirtuu fi warra argitanii nuti beektoota ofiin jedhu warra akka ammaa aslii reedii kanniin mubaarak kanniinitti quba qabaachaa ture maaliif namni wal beekuun quba walitti qabee waliin miidhu yoo dhugaadhaan sabaa dhaabbatan odoo namni walitti hin buune dafee bishaan itti naquun barbaachisaadha hin turtaniif kana jechaa ture laala fi dhugaa jirtu qabaatii argaa haadha faatee namni hunduu akka hin beeknetti hin jira yaadu namni hunduu hamzaa wal fuudhanii osoo hin ta'in wal fuudhuu booda irraa hin oolu kan jedhu namni hundi ni beeka akka itti wal biratti arginetti jecha yookaan immoo akka aadaa namaatitti ilmi namaa tokko waliin jiraate maafi wal fuudhuuf wal jala hin deemu sunillee namni akka itti hubatu addatu jira kanaaf nagaa jaalala kaleessa waliin qabansanii nagaa oromummaa waliin haa qabaatanii holola walirratti hin oofiniiti dhugaa jirtu laalatiitti akka wanni kun nuti gadi hin deebine bakka itti godha yoo immoo dadhabdanii jettanii sila goonni onlaayinii irraa kun nama fedhe waliin deebisa sani akkasumatti isinitti deebna isin dubbite isaan isin kennine ani gara kiyya haadha faaxillee bakka bu'ee kenna haati faaxillee arsii ilma arsiitii fi dhiira arsii dabritee waan fete haasa'uu hin dandeettu yoo dhugaa dubartii taate tokko beekuu qabda isinii gadi naa laalaa isiniin jenna. Anama on refu arafat edin chatti sin dubbatini as gubbatti haasa'uun jechuu barbaada. Jazakallahu khairan. Wanni miidiyaa jedhe abdi maal jedhaatti? Wanni refu arafat edin illee as gubbatti hin dubbatini dhiisi jedhuufi ashitti amala isiin beeku. As gubbattee chilaalee arga malee amala isii maal nama akkamii akka taate nama amalli isii nama akkamiitii hin beeku maaliif akka intala Oromoo akka intala Arsee taate ni beeka garuu maal innati isiin beeku
garuu haadha faatee amala isii beeka. Nama akkam akka taate nama badduudha moo nama gaariidha moo nama garaa waa namaa qabu taate hin beeka. Garuu jarri lachuu ana wajjin biyyan. Ija mirgaatii fi ija bitaati. Laakiin garuu wanni ana haadha faateetiin cal'isi jedhee amala isii beeka. Osoo anillee itti ka'e osoo anillee arrabsee haadha faatee waan kana nuun fixa. Namayyuu walitti finneef waan jedhani wallaahi billaahi waan ofiin irraa cuftee illee baate. Ni beeka amala isii. Waan kana ta'eef jarri marri nuun obboleeyyanii isin abbootiin teenya warra dubbii kana egaa hin finna ittaan dubbii kana fixaatii ijoollee tana walitti araarsaati karaa nagaatiin kentuun. Jazakallah khair. Ulfaadha galatooma. Caaltu. Wayyan nagaa. Silaatu fi makiyyaa mi asirra baatee nama rabsita. Waa hunda caale. Amiin jedhimi. Amiin. Wamtu sin caalin. Amiin. Kanas sa'aatii kanarraa qabdeetti akkuma amma jenne kana asumarra dhaabi. Ajandaa kana yoo namni illee sitti kaasee yoo namni illee miira keessi galchuuf waa barreesse asuma dhaabi. Aanatu akkaataa fituu ilaalee boru zuurii booda inshaallah wal geenye rabbi jedhaaf. Barbaabaan obseetuma osoo majadhisee barkaleessa bara Ustaaz Naasir Nuuraa as keessa seenanii dubbatanii haasayanii dubbii qabanii nama 8,000 irratti bar waan kana ni jira nama kana hin baasu jettee dubbii kana ni beektanii usuu biyya keenya taate sadarkaa lubbuu gayaa jechuudha. Sadarkaa namni nama jibbu namni akka bineensaatiin nama dheessu gayaa jechuudha wanni kun argitanii. Sadarkaa ilmi namaa nama jibbu gayaa jechuudha. Waan fedhe osoo ta'eeti mee rabbii keessan sodaadhaati. Dhufeetiin Sheek Riyaadi waan akkanaa dalagan jedhani wallaahi wabillaahi watallaahi rabbil kaaba jedhee usuu an dubbadheeti dubbiin tuni usuu margi lafaa kun kan irra dhaabatan kun afaan beeku ta'e marga lafaa kana dallansiifti. Argitanii anatu haadha faatee ta'ee fi yookaan waan ofii ta'ee fi Oromoo ta'eedhaa fi dubbiin tiyatuun gadi qabamtee gadhifamte malee silaa hin jiraa miti hangana hin cadhisaniin ture jechuudha. Hangana hin laaftu ture jechuudha. Argitanii dubbiin naan jedhamte tun. Ammoo amma cookamini cookamallee bakkuma wayitis cookadhaa amma dubbii tana miira keessaallee bahi wallaahi dhugaa jirtu sii baasa inshaallah. Yoo dadhabe jedhee Oromoo gaadha. Garuu hin dadhaba jedhee hin beeku. Inshaallah. Wallahi sii rabbiin kadhadha. Akkam isaan godhatan kanaan godhachuu danda'a baabaa keessatti akkam isaan godhatan kana godhachuu ni danda'a asirraa. Akkam isaan godhatan kana wallaahi wabillaa godhachuu ni danda'a. Keerii nama tokkoof dhabee diqqaaf keerii dhabee guddaaf keerii dhabee akkana ni goggodhadha ila akkana akka suuraa televezyiinii keessa argitanii akkana ni godhadha. Akkam isaan godhatan kana jechuudha. Argitanii isuma kana hin tuffanne kaleessa itti barreessee naa barreessee galgala na jennaan itti barreessee maarree lama jedhee waanaan jedhee jennaan maarree lama bareeda dubbii kana naa baasiin jedheen si waliin haasofti dubbii kana eenyu bichaan akka jedheen barbaada dubbii kana naa baasiin jedheen hadda dubbii kana eessa kaayeetiini. Cinaan akka dhiiraa cinaan akka dhaltuu godhata asirra taa'ee. Haadha faate jecha dhiisi sheekotaaf dhiisi dubbii abbaan manaa utubaa yoo hin jabaate haadha faate. Wallahi hadda obsee baaba wallahi hadda obsee cadhisee boru rabbina haa gahu boru abadan wallahi albee osoo duuba sanii narra dhaabanii raafanii waan jedhee waan dubbadhe lubbuuti jedhama. Albee asirra narra dhaabanii yoo jiraatan hanga liqimsan keessa jannatatti waan dubbadheetiin lubbuuti jedhama. Malee ani hin dhiisu. Arsiidha foon bichaa hin qabu anidha. Foon bichaa badadhee hin deemu. Foon kiyya kana keessa lafeetu jira. Lafee na rifatuuf lafee na quuxxuuf as keessa jira jechuudha. Lafoon qofa baadhatee hin jiru. Ulamaatu as keessa jira. Ulamaa kabajuun tokkoffaa sheeka kana si ollaa kee jiraate odoon ta'ini ulamaa guddaa kabaji yaada kennallee aadaa kennallee kabaji. Nagahee jira amma ollaanni kanarraallee ebeluun kabaji usuma guddaaf diqqoon asirra jiru ila usuma guddaaf diqqaan sheekinillee beekaanillee diqqaanis guddaanis asumarra jiru
Oromoon kaleessa waa 99 na baxaa turan baabaa ni beektan jechuudha waa 99 gaafa duraa dubbii tana dhiisi ukkaamami callisnaan jedhanii kun Ameerikaa irraa Kanaadaa irraa ijoolleen na bilbilanii tunu suuqanna ukkaamsanii tan bultii namaa diiddu ta'ee maqaan zarii tiyya keessa hin jiranaaf mogga'e jechuudha maqaan zarii tiyya keessa hin jiranaaf mogga'e aamiin jedheetiin cal'ise haddas tanas dhiisi obsi haa bultu haa turtu yoo kajettan taate anammoon tursiifadhu hin bulchisiifadhu tola diddu lola hin diddu jechuudha. Argitanii tola diddu lola hin diddu. Gaafas gadi baatanii qeesiinis sheekiinis ni haasoftani. Hin cadhiftanii Mee jechuudha. haadha faatee waasi gaafanna. Waasi gaafanna haadha faatee osoo isheen kan dubbii mee naa obsa yeroo tokko obsame. Qaruma tasgabbooftee dhageeffadhu. Si Zamiyya haasofanii obsi nama mee. guddaa kana dhageeffadhu ila bakka tamma tasgabbaa obboleettii kiyya. Zamu obsi mee obsi haadha faatee waasi gaafadha. Akka aadaa keenyatti si qabataa jirra. Tokkoffaa sirna aadaa dubartii arsiituyyuu nu kabaja. Tokkoffaa maqaa nu balleessina. Aadaa keenya keessattuyyuu nu hoori. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu kabaja. Lammaffaan immoo Haadha faatee amma qoricheesii analangee harka kaayaatti ittiin ergaa kalaa sanatu tumaama. Rakkoon qabu sheekuma hubachiisanii foon qalamaa haati. Rakkoon qabu. Abbaan kiyya kalammataa dirqama abbaan Ati haadha faatee maal jechuun loltee keessan deebitu gowwa sabata amma sii لا والله بابا إلا والله بالله إنني لا نمن تقو نما كموني جالا لا نما كموني كبجا أم قدن دين نما متفتو داني جالا مراتو نمي مراتو دان إلا مجتين تكاين بيتني بابا نسكسني بيتني أسو جتورا نمني هندي ميتي تنا رافقات ولد ديكا قداني سي بلالي فتو ميتي سوالي نيادي ولي نوغا منا كنا كيساتي مالي في Maraatuun tun boru fayyuu dandeessi. Maraatuun ama namni maraatuudha jedhutuuni boru fayyuu dandeetti. Boru waa ta'uu dandeetti ka jedhuuni ofi qabee ofi maxxanfadhaa jechuudha. Ofitti jechuudha. Namni hadha maraattuu haa jedhuun isii waan maraachiseef dhibee isii keessa jiru rabbitu beeka. Namni irra namaa laalee haasaa jedhee ofitti qaba. Ka fayyaa qabullee ka fayyaa hin qabnellee hiyyeessallee dureessallee usuu kiyyaa ofi qabee. Saree karaarra deemtu usuufi qabee natti tolaa jechuudha. Saree karaarra deemtu usuufi qabee humna qabaadhee nyaachisee saree karaa deemtu natti tola. Gina immoo gaafa fidaniitiin akkana nagga gombisanii ka'anii na biraa galanii baabaalee jaartii teessanii yookaan ilmoo teessanii wanni kun jedhame isin maaltu isinitti dhagayama. Usuu seerriyaati mana harattee bule osoo jedhaniiti maal isinitti dhagama akkasuma baabaan bamtu jechuudha. Dhimma boru gandi kiyyatti narrafamu. Abbaan kiyya osoo hadha waan kana dhagaye wallahi naasuu irraa hin hafu abbaan koo jechuudha. Usuu waan kana dhagayeeti. Ani tokko aadaadonni tokko firoonni kiyya waan kana dhaganii wallahi naasuu tanarraa hin hafan. Tokkoffaa muyyattiin tun waan kana eessa baratte lammaffaa wannummaan kunuu eessaan nu seene naan jedhanii jechuudha. Kanaafi fafatana narraa wallahi qaama kiyyarraa mulqadhee qullaa deemuudhaa deema waan kanarratti. Wallahi qullaa mulqadhee lasiitiriitii sana mulqadhee deema malee abadan haddaan tana buddeenni kiyya wallahi dhumni addunyaa kiyyaa hatan haa taatu. Ani hin dhiisu dubbii tana. Wallahi hin dhiisu dubbii tana. Lubbuu tiyyarratti dhaba jechuudha. Kanas kana caala usul lubbuun namatti irra gaarii dhaabaa usul lubbuun namatti irra gaarii dhaabaa na dhageeffata usul lubbuun namatti irra duutee qarbii jirti osoo naan jedhanii irra gaariidha jechuudha. Kanarraa bokkoo filadhaa jechuudha. Akka haadha isaan lachuu jedhanii lafa dhiitan kanaa miti lafa dhiitaa tanaa miti dubbiin boru bakka hedduu geetti argitanii boru bakka hedduu geetti. Laaftuu isini fakkaatteetti argaa jira laaftuu isini fakkaate. Ustaz Abu Yahya namni eega hima argaana baasaa yoo jette dhiirtitti. Irra deebitee kanuma kun dorga guyyaa sadiiti haasa'uun gaarii miti mee gurra walii kennee baabaa waan jedhan. Ammaaf ati cal'isiitii manguddoo si dura jiru ulamaa si dura jiru
dhageeffadhu cuqillee curuqillee hin jedhiniti dhageeffadhu waan isheen jedhan dhageeffadhu. Calliftee waati bichaan qaaqaa bulte nutti hin tolu maal jettan sheekota isin qaaqaa dhiifama naa godhaa. Elifaa nama cadhisullee gaheerallee maali jennaan nam tokko na waamne anamma ofii kiyyaa itti bilbiluuf lakkoofsa gabbaasee onlaayina irratti argee dhufee seen. Dubbii si bilbilanaan jedhan eegaa dhaqee dhabeeti nama si bilbilanaan jedhee si galgala kana dhageen dubbii guyyaa 2-3 geetteedhaan quban qabu. Amma ati naa baasaa osoo hin jenne nuu dhugaa teessii arginaa dubbii na kennaa jedhee seenee kadhee hawaasa kiyyaafis illee. Tokko jedhe lammaffaa dhugaa siif jecha rakkin hin jiru eenyu feenyu jennaan arafaa xeefaashitti jennaan rakkin hin jiru jeen. Natti hin deebine eegaa ture dhabe. Amma dhufeetuma seenee isii miira keessa galtee asaattu argee atillee dhaabi jedhee Oromoo kenna kaas jiruunillee dubbii tanan fixaan akka kennaa jarana jedhee. Hayyee jedhanii ammoo boru gabbee dubbadhaa jettee gabbara waliin dubbii nu kennaatti. Dubbee seera arseetitti dubbii yoo kennataan ima kennata malee waan biraa jala kaayee namatti hin kennu. Naabaasaan dhugaadha. Yoo isii tuqanii jiraatan na tuqaniiran. Yoo isiin nama tuttellee anatu nama tuqeera. Kana amma garaa gabaabaa. Laafaa jechoofuu jaba jechoofuu an dubbii wallaahi waan waliin jettanii itti quban qabu. Warabbal kaaba. Asirratti ammoo dhaga'uun barbaanne sa'aatii ammaa tanaa kana. Wanni boruu zuuriyaa kan hirribaa ka'een sitti illee bilbilee ijoolletti illee bilbilee haga dubbii tana xumurutti boru waan biraan dalagu karaatti illee karaayisuu siin jedhaaruun kanaaf. Boru galgala yoo rabbi jedhee rabbi nu laaffiseetiin jedhe asumarratti deebinee hawaasa kennaa deebifna. Hamma taateen dandeenyu fedha dadhabni jara nan dadhabne waa jedhee isinit deebisan. Amma anatti isinirraa fuudha. Sirraallee anaf fuudha. An borbayee akkana ta'a. Amma dubbii fuudhee bee yoo asii baatee namni ho'iin siin jedhee ka dubbattu taate dubbii nama guddummaa irraallee nu jalaa balleessa. Ammaan namni abboota ofiitiif mashaayikaniif hayyoota ofii irratti bifa aariitiin haganan dubbatu. Namni 2,200 sibira ta'aaru kun namni kun duulaa kun faan duula. Gariin hubata dhufaa gariin hubata dhufa. Irra caalaan nama si jaalatu. Barreeffamaa rubaa liqaatarra. Asumatti dhaabi. Sa'aatii kanarraa haasaa amma aartee deebitee haasofte kana deenaa sa'i. Dubbiin salphaa, dubbiin guddaa, dubbiin xiqqaa, sheekallee ofii makaanuu immoo irratti guruppii ijaarii rakkinni hin jiru. Abuu Yaahiyaan illee nutti makaman. Aniifati qaamaan illee os markaza illee dhufte rakkinni hin jiru. Yoo sibira illee dhufne homaa rakkinni hin jiru. Jamaa waliin. Kanaaf adaa yoo an tuqame ati hin tuqamne atta anatti tuqame jettee lolte. Yoo tuqamtee jiraatte bara illee tuqamee jira. Yoo ati nama tuqxee bara uummanni kun ati wanni namni si jaalatuuf gizee nagaa qofaa miti. Gaafa miidhamte miidhama si baasuuf gaafa nama miite miidhaa ati nama miite san irraa si qabachuudhaaf. Namni kanaan wal gaa malee nagaa qofaan waliin ga'u amman sheekallee afaanitti qabee dubbiin tana fakkaata Abuu Yahyaa isinreef dhuftanii an dubbii isinirraa fudhadhe jedheeni sa'aatii kanarraa waan ofii akkan haasofne waan bada naasayinillee aariillee naasayinillee waan jiru achumatti cokatamtanii achumatti eessaa akka dhufe akkamitti akka dhufe insha Allahu qorannee gaafannee deebii walii deebisna. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtu Ustaaz Riyaad akkasuma Riyaadi Abuu Yahyaa Faatee hundumtu keessanii nagaa jirtu fayyaadha abbaa daamaa hundumtu keessanuu. Nagaa jira. Fayyaa guyyaallee nagalchaa odoo isin hin jedhu nagalchuu diddanii Riyaad.
Baba. Wayye. Guyyaa isin ergadhee nagalchuu diddanii sanama yeroo birii isin himadha. Galatooma ulfaadha waan kana amma waan bareeda gootanii wallahi billaani guyyaa kana guutuullee laalaatumaan ture haadha faaxeellee yeroo tokkollee itti ergadhee nagalchuu diddellee waan kana baay'ee mataa nu dhukkubsee mee waan kana akkuma amma jettan kana isin fuudhaatii ulfaadha galatooma fuudhaa wallahi obboleettii teenya tana as gubbaa amma gadi buustan malee mana kana keessaallee hin bayina. Isin mana kana cuftee waliin gadi baya Abu Yahyaadhaaf keessattuu Abu Yahyaadhaa fi Sheriyaad isii mucayyoo tana wallahi billahi ganamarraa ani laalaatiin ture waan waliin jedhanillee rabbi gurra na qaba wallahi billahi waan dhaga'ellee hin jiran. Waan kana dhageenye kaleessa Jeneraal Huseenii wajjin itti isaan haasanii tasgabbaa'e jedhaani jeneraal nu achuma jari sheerna godhaa turanii Arafaatiin fa'ooliin sagantaa wayii qabnaa garas deemnee achi as ho'itaan bayuu tiktookiin kun baxaabbatamee jira wallahi. Kanaaf mucattii tana wallahi gadi buusaanii as gubbaadha. Anatu isiniin jedhe wallahi akkuma jettan kana dubbii eega fudhattan eega dubbii fuutan mana kana cufi jedhaanii haa buutu haati faatee wallahi billahi dhiifama naa godhaa yoo isin balleessan kanuma jedhuu fedha. Isii ammoo haadha faatee waan ustaazni siin jedhan dhaga'i obboleettii tiyya wallahi billahi. Waan isaan siin jedhan dhaga'ii waan isaan siin jedhan dubbii eega kennatte dubbiin eega nama kennatan hangas ka itti gaafatamu amma maanguddoota itti kenname kana abba fedhe haa ta'u isaantu itti gaafata waan isiin boottee himattu kana ammoo rabbii keessani jedha laalaafi rabbii jedha waan kana laalaafi fixaafi jedha galatoomaa ulfaadha. Maarree sheekka keenya Sheriyaadi ulfaadha guddadha guyyaallee mana nama wayitii seenee akkuma dhaamsaatiin waa dubbataa ture dubbiin qabamte jennaan eega qabamte dubbii akka deebi'anii namni tokkoon sooshaal miidiyaa irratti naasofne jennee rabbiin hadaraa dhandhee rabbiin qabaa dhandhee nama hundaa biraa baane dhugaa dubbatuudhaaf haadha faaxeellee wanni isii matarra baannee shellee jennuuf hin jiru taanillee wanni shelluuf hin jiru dhugaa rabbiif dubbanna haati faatee dhugaa teenaa baasaa jettee booyaa oolteef waan hin jirre isiin baasan waan jiru immoo jaarsi dhugaaf isii dubbatee waan jiru gartee ifatti baasee ila kunoo dhugaan tee tana haadha faatee ila kunoo dhugaan kee kana aashitti jedhee addaan baasa jaarsi yoo taa'e dhugamaaf taa'a dhugaa dubbatuudhaaf kana sirri itti liqimsaa isin immoo yoo naan baana jettanii sodaachisaa oofuun immoo sodaachisaa of sodaachisaa. Waan akkasii keessaa baa warri wal loltan kun yeroo nama dubbii kennitan ofin nama sodaachisina of sodaachisuu barbaada of sodaachisa. Kanaaf dubbii keessan isinii ilaalla. Dubbii keessan gadi buune isinii ilaalla. Dubbii yoo jette malee ilma wal jalatti hin ajjeefne. Gumaa wayii gartee gas immoo tuyyuu waliin goone. Waan waliin jettan isinuma gizee kaan illee wal jala fiigee giiftii walii kennaa wala dhugaa dubbatuuf. Isinuma sappoorti wal godha. Gaafa wal loltan illee waliin hambifattan. Gaafa waliin jettan illee waliin hambifattan. Dhugaa dubbatuudhaaf. Nu uleecha kennaa ooltanii kaadhas garagaltanii dubbii sodaachisaatiin nu kennitan dhugaa dubbatuudhaaf. Isini leenca walii kennaa oolu. Isini warra giiftii wal jala fiigaa oolu. Isini warri qaaqaa wal jala fiigaa oolu malee nu uumiti. Kanaaf nuti dubbii isinii ilaalla. Dhugaa dubbatuudhaaf ani amma sa'a ammaa kanarraa kaasee osoo aashittiin ka dhuftee aseentu ta'e silaa sa'a kana daqiiqaa kana keessatti dhugaa jiru addaan baafnee aashitti yoo ka dhugaa dubbatu ta'e nutti as qabdee atis dhugaa jiru nutti as qabdee yoo gartee gas immoo isin dhugarraa ka dabdan taate hawaasni namni 2000 kun ija 2000tu si ilaalaa jira ija 4000tu si ilaalaa jira jechuudha ija 4000tu si ilaalaa jira kanaaf sodaachisaan atillee dubbii nutti hin kennatin nullee sodaanneetiin dubbii sirraa fuudhaan jiru dubbii rabbooma sirraa fuudhaa jirra garooma sirraa fuudhaa jirra ati finna kenna baabaa nuun jedhaa jirta dhugaa dubbachuuf ilma baabaa jedhu rabbi si keessaa naa baasu ilma gartee si kabaju rabbi si keessaa naa baasu wanni nu kabajitee baabaa nuun jettuuf garaa nu nyaatte malee waan biraa waa nu gooteeti miti salaama rabbiitu na gaafatteen beektu dhugaa dubbatuudhaaf mijattiin tu wallaahi billahi aashitti illee salaama rabbiitu na gaafatteen beektu kanaaf dubbii sheebalu jechuu dhiisi Sheriyaad dhiisaatii Sheriyaad mijattii dhugaa isiin jettu yoo qabaatti argaafi tuun illee yoo dabaan itti deemtee jiraatte daba itti deemte irraa dhaabadhu jedhaan yoo sunuu dhugaa qabaatte dhugaa saniitu argaa dagmooma waan tokko ka asirra jibbu asirra wanni an jibbu
wanni dubbii namaallee balleessu. Haati faatee asiin nama himataa nama arrabsuun aadmaleetti. Aadmaleetti. Eega jaarsatti dubbii kennatte namni nama arrabsu. Gaafa dubbii nama kennattee nama arrabsite jaarsa san arrabsaa jirta malee hadha nama gartee galtee olii galfattanii san arrabsaa jirtu jechuudha. Dhugaan jirtu kanu. Amma booda sa'a kanarraa kaaftee waan aashitti dogongora keessa illee yookaan kaaftu ka ta'u ta'e sheerriyaadiin arrabsite. Ana arrabsite ana baabaa jettuun arrabsite jechuudha. Kana itti dhugi kana itti liqimsi. Kanaaf amma sa'a ammaa kanarraa kaastee waan aashitti yoo ka dubbattu taate rabbii aalamaa sanis si himanna jechuudha. Bakka geettetti dhugaan ta'e mul'ati siin jenna jechuudha. Kanaaf ammarraa kaafne dhugaa jettu kana yoo qabaatte si argina. Yoo qabaanne si dhallee wayituu siin finnu waan ati naa muraa jette wayituu siin murru jaarsi. Siin murru dhugaa dubbatu. Nu dhugaa rabbi dubbanna. Dhugaa ilma keennaaf dubbanna. Mana keennaaf dubbanna. Dhugaa rabbiif dubbanna. Yoo dhugaa qabaatte si argina. Yoo sunuu dhugaa qabaatte saniyyuu argina. Sunis finna kenna. Wamaa gara isin finnu wayituu hin qabnu ammaa fi dubbii akka itti ilaallannu sheerriyaat qabnee asirraa isiilleen haa baatee deemteera haa gootu guyyaatii wacaa jirti. Nutillee dubbii lafatti hin kennu dubbii fuunee maa lafa gattanii yoo warra kaleessaallee maa walitti dhiiftanii warra kaleessaatu iyyuu hin gaafanna. Dubbii ammaaf gartee egas immoo haa qabannee baanu namni biraa kan dubbanne haasofni hin gayaa ka kaleessaa dheengaddaa guyyaa dheengaddaatu isin laalaa turreeyyuu hin gayaa ammaaf dubbii qabannee asii gadi baana sheerriyaat dubbii itti qabadhaa dubbiin teessanii hoodhaan irraa bu'e. Meeshaa kiriyaaliin dura waa jedha abuyyaayyaa dura wala nu taasaa ture isheen iddoon nu tolsanii amma odoo namni tokko hin dubbanne dubbii fudhannee baanaa hojjettan nullee nu jeestanii akka aadaa namaatitti akka aadaa rabbiitti illee ilmi namaa tokko eega dubbii walitti kenne karamaan walitti kennee addaan deema nullee mirga kenna nu kabaja nuti mujattii irraa dubbii isinii fuune isinii kennine ishee qallee hin darbitu isinis hin darbitu nu akka aadaatti akka argitanii oromootitti akka safuutitti asumatti waa afaan keessa wal qabaa turre. Waan santu cabe wanni suni eega cabe dhaabbatuu qabdaadha kan waga duraa dubbanne malee ammaaf sa'aatii isinitti dubbii qabattanitti immoo kabajamaan wal biraa deemne isinillee akkasumatti dubbii isii kabajamaan qabdanii fi haquma jiru haa inni jiru kuni jarri kun argitanii yookaan diinii rabbii irratti wal dhabanii haqa wal hin zollomne yookaan waa dalaganii irratti wal hin zollomne hundi isaaniitu iyyuu dirree shayxaanaa jiran kan isaaniin deemullee shayxaana ka irratti isaan irra ta'anii irratti wal hamatanillee dirree shayxaanaa gubbatti nam tokko obboleettiin tiyya waan ofiitii fi Hamzaan bara dheeraaf waliin turanii akka ollaan kanarratti beeynu garuu namni ammas argitee obboleettii teenne tana walitti buusu walitti addaan qabuu danda'u osoo anas hin taane osoo isinis hin taane osoo jarris akka walitti hin buune ka godhuu danda'u Hamzaadha jechaafin afaan dhedheeraa tokko haasaa turre. Hamzaan abbaa ta'ee fi jaalallee ta'ee fi nama ta'ee fi isa kan utubaa manaa ta'ee jara kan addaan eeguu qabaa ture irratti yoo duraa dubbataa turre ammas yoo danda'ame waan biraati miti. Wanni Oromoo kuni hin dubbatamu yoo dubbatame kara hedduutti jijjiirama. Akkuma shaddaaf maddaan argitanii quraana rabbii keessatti bakka laafuu fi bakki jajjabaatu jiru san dubbiin Oromoo kun amma akkanatti haasama booda kara gandatti tarkaanfatu danda'a. Waan kana akkas hin taane dubbii bishee qaba laala fi arga. Haqa akka itti dubbiin dhuftetti haqa baastan malee akka haati faatee barbaaddutti miti kan isin haqa baastan dhugaa jiru sun. Kan inni jiru immoo laallamuu qaba. Obboleettiin teennaa nu akka aadaa kennattu akka arsiistuyyuu nooriidha. Dubartiin arsii akka tolbaatee afaan bal'ifattee argitanii akka feetetti dubbatuun nu aadaa du'uudha. Addunyaa kanarraa dhabamuutu gaariidha. Akka dhiira arsiitti keessu akka arsiitti jennu nuuf qaanyidha. Yoo kabajaa qabaatte sheeka kabajitee isinii baabaa jettu kabajitee mirga dubartii shamarran Oromollee kabajitee afaan dubartii shamarran Oromollee kabajitee afaan fi isitu ofirratti beeka abbaan fedhe waan fedhe jedhee haasa'uu danda'a. Yeroo ammaa kana nama duuba waan hin taane maqaa badaa namarra kaa'u rabbumatti dhiisan. Ittiin rakkatan jecha. Wanni nama rakkisu hin jiru addunyaa kanarra. Kanaaf obboleettiin tiyallee waan hin taane jettee of hin miidhiniiti. Isin dubbii teessan qabadhaa baate haati faatee ammumarraa manarraa haa baatu tajamaal godhii jedhe sani amma waan bira. Dubbii ka qabu nama gastii irra jiru nama 3-4 kanaa miti dubbii isifaa waliin qabda sheeka itti qabata nu itti yaada nu yaa'a. Eeddu dubbii qaba sheerriyaati qaba. Dubbii sheerriyaat qabe namni hunduu abbaa kennatu qabee ulannee nama dhaqqaban itti haa bilbilane. Ka dhaqqabuu dhaba isin wali himtanii dubbii jaraa akka laalluuf haa qabannu jenneeti malee dubbii isin lafa ganneeti miti akkasitti illee nu hubadha.
No, no, no. maaliif Dubbii laalaa fi nu fagoo jirra. Dubbii laalaa fi nu keessa hin jiru. Nu ila wanni nu jedha ani akkas warra maal gastii keessa banuu fi jirre sheekotaa fi maal keessa qeessota jirre komataa maal ture. keessa Maaliif jirre jennaani? maal keessa Maal jirre gaarii wanni keessa hin jirre wayiin arge. Maaliin arge hin fakkaatu. dubbii Koffaa ambaa keessa ani nama gastii dubbii ambaa sappoorti. keessa hin jiru dubbii ambaa keessa hin jiruun haaloo maleetti dubbii ambaa keessa hin jiruun namni gartee si diinofsan jiru of diinofsuun ittiin jirtu dubbii keessa hin jiruun jedhiniiti maarree hin araarsina ambi yoo nama wallolu yoo namni itti dhufe hin araarsina askoota bodooma dirmaa jedhee akka amma mijatti allole kanan lola malee an keessa hin jiru jechuun ittiin jirtu nuu deebita jedhi nu qabadhu dubbii Abu Yahyaa kiyya hin fudhaa bari fudhadhaadha jechaaf hin jenne amma wal mormuu fi miti lawwaa namni tokko yoo dhugaa addunyaa irratti argitanii dhugaan tun kara isiin deemtu kan nama dhibdu taate namni tokko keessan seenu maaliif dhaara ofitti fe'uun barbaadu. Obboleettiin tiyyatuun ati faatee isii qofa isii gadaa dubbii salphaa isheen dubbii itti haa qabanii dhiisi gadaa kiyya isheen dubbii itti haa qabaniiti dubbii itti haa qabanii nu rakkin itti hin qabnu garuu isin haa calliftee argitanii adabaan isin haa eedu wanni isin jala keettu jiru akka barbaadanitti laalati isinillee akkuma rabbi jaalatutti akka aadaa safuutitti wallaahi dhugama isinitti himaa sheekota wanda kun abbaan daamanan miidiyaa gubbaa dalagu afaan dhedheerataan illee nama folchaa isin miidhuuf isin arrabsuuf miti. Sheekotilleen amantii kennaaf fi ulfinna kennaaf kabajaa kennaaf durriyyee as gubbaa argitanii akka hin taane safuu cabsitee deemtan nurraatti hima rabbi sodaadhatiiti dhugama isinitti hima. Kara rabbiititti illee orga kara amantiitti illee orga namni amma reefu ani maqaa isinii kakkaasuu barbaadu sun nama hedduu jira beektoonni. Jara kana warri magaalaa ooyisu magaalaan kun xiqqaatu qaba magaalaa onlaayinaaf jedhee namni argitanii beekumsaan argatu namni diinii rabbii qaba sodaa rabbii qabaate beekaadha. Onlaayina gubbaatti namni beekaa ta'uu hin danda'u jecha kanaaf bakka isaan keessan seenu waan an jedheef waan hedduu argaa. Artistoota hedduu qabna beektota hedduu qabna kaayiroo kana keessa silaa isaanuyyuu nu bulchuu qaban jennee amannaa isaan nu bulchuu miti ofiifuyyuu akka fedhan wal godhaa jiranii. Kubbaan taane hin taphadhuuf jedhe malee waan biraati miti. Ani dubbii isinii gadhiifne dubbii teessan fudhadhaatii sheekota wajjin yeroo itti qophooftanitti haasawaa naafi haati faatee amma argitanii birriin akkamitti galtee haasofna birrii akkamii walii qabannaa akkamii guddannaa akkamitti imaana barannaa haasofnaa san bira kunna. Hayyee shari'aatu dubbadha gaa. Dideen dubbadhe. Hin dubbadhu. Allah. Waan ofii hadha sagaleen irra wal qabatte. Hin dubbadhu amma mee adduma dubbadhaam. Bira jirtanii yoo Humba man balleessa rabbi jedhaati ambar kaleessa obsee kaleessa bar obsee ustaaz Naasir Hamzaatitti kennadhee cadhisee dubbiitti laafisanii qabanii hadha zuurii irratti qaban laafisaniitiin cadhisan. Uduu isaan akkasii cadhisanii jedhanii hadda deebitee hiriyyitti isiin beektanii asuma eenyu jedhan sun ol baatee edarraa qabdee ilaa hadhaan arrabsiti. Isaan ammoo deemeetiin Hamza masanuun tuffanne anitti himadhee naabaasi dubbii tanadhee fidee dhufee gastii keessa kaa'ee isiin akkasii yooti ashitti maaliyyittidha akkasiyyittidha jedheetiin irraa caffara. Ishi rakkoon qabu haa faarfatu haa dubbii sanatti godheeti akkasitti haasa'uu danda'a dhageettanii dubbiin tun ammas taanaan keessaan fidnaa keessaan akkas goona wanni jette wayitu iyyuu hin jiru asirra maqaan kiyya na bade nama 6,000 irratti ammas taree deebee gastii aslii keessatti nama 8,700 irratti namatu naan jedhe abbaasa yoo baase dubbitu qaaqa ta'an malee namatu naan jedhe namatu na dubbate jette abbaa itti dubbate ofan barbaada ammas anaa fi ashittiin obboleeyyani rabbil kaabaa obboleettii tiyya. Obboleettii tiyya anaaf ashittiin jechuudha. Hammeena takka isii irraa hin qabu. Dubbii kana qofa nama naan jedhe na haa baaftu. Tana qofan barbaadan. Abbaa kana qofan barbaadan. Ilaa akkana jira waan fi. Lakka keessaan akka dubbii arsii goona akka dubbii jaarsaa goonee irra dibnee akkana gooneetiin afnee ibsanaas baafna jettaniitiin akka ashaangullee.